بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله هرأ ذكري من فنجاني سينندرا جرامو دبنا ذكرين من فنجاني سينندرا جرامو نبيين كنا صلى الله عليه وسلم من فنجاني كيسات شري غرغرا راكا تكفمنوف نبرسيساني جراني إنس بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث isa jedhudha. Hiikaan zikrii kanaa maal jechuudha? Maqaa rabbiitiin seenaa yaa Allah shayxaana dhalaa fi shayxaana kormaa irraa siin tikfamaa. Shayxaanni dhalaallee shayxaanni kormaallee akka sharrii garaagaraa natti hin figne yaa Allah siin tikfamaa jechuudha hiikaan isaa. Zikrii kana erga jedhan booda luka bitaatiin mana fincaanii seenanii erga luka bitaatiin mana fincaanii seenan booda erga hajaa ofii mana fincaanii keessatti geeffatan booda achirraa yeroo bahan ammoo zikrii kanatu jedhama. Innis maal kan jedhudha? Ghufraanaka. Ghufraanaka jechuun maal jechuudha? Yaa Allah araarama kee barbaadaa jechuudha. Zikrii kana jennee mana fincaaniitiin immoo akkamiin baana? Luka mirgaatiin baana. Jalqaba luka bitaatiin seennaa yeroo baanu immoo luka mirgaatiin baanaa jechuudha. Inshallah viidiyoo kana yoo jaalattan rabbi barakaa isin haa godhu. Laayik godhaa, mallattoo laayikii tuqaatiin namoota biroo bira akka gahu taasisaa. Akkasumas yoo nu jaalattan barnoota kenna kana yoo jaalattan mallattoo sabiskiraayib jedhu san diimaa san gadi tuqaatiin nu hordofaa isiniin jedha. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.